lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiin miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti budi. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa butami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kun sin fudhatu sin. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiin miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti budi. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa butami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kun sin fudhatu sin. ፊንፊኔ የኦሮሚያ ዋና ከተማ መሆኗን በግልጽ የማይቀበል ፓርቲ ኦሮሚያ ውስጥ አንድ ቀበሌ አይሸነፍ። አንድ ቀበሌ ይሄ ይታው እናቱ ድምጽ አሰጠው። አንድ ፖለቲከኛ ፊንፊኔ የኦሮሚያ ዋና ከተማ መሆኗን ከካደ እናቱ ድምጽ አሰጠው። የትኛውም ውስጥ ይሄንን ሁሉም ሰው ማወቅ መቻል አለበት እና ለፓርቲዎቹ ደግሞ ማየት መቻል አለባቸው። የአንድን ከተማ እና የተወሰኑ ሚዲያዎችን ቲፎዞነት ነው የሚፈልጉት ወይስ የብዙሃኑን ድምጽ? ይሄ በጣም ቀላል አማራጭ ይመስለኛል። ስለዚህ ፓርቲዎቹ መውሰድ አለባቸው ብለው ከሄዱ ፊንፊኔ ብቻ ለማስተዳደር የሚፈልግ ፓርቲ ከሆነ ኢቭን ያ ፓርቲ ራሱ መጠቀም መቻል አለበት። Dachshiriya ormaa isheen dhiyoo jirtu gara jabeetti qaamaadha nama waan ibsu namni biyyaa bahee maal qananii qaba. Sirbinara dhukkubee dhibee kiyya nasaasa cinaacha sagamiina rakkamitti gadi ciisa dambiin kootu rakkatee ni bochaatiyeessa. Maljekti ijoolleen Oromoo Abaa'uun gaachana keenya jekti ijoolleen Oromoo. Maljekti ijoolleen Oromoo Abaa'uun gaachana keenya jekti ijoolleen Oromoo. Isin girri isaanuun jaaniibi gir jenneetummaa mootummaa dhaabbannoo maan sodaatina. Isin cululleemi maqabaree dabar culullee waan taaneef hattuuta korojoo seentu hut gooneetti fiidha jechuudha. Dachshiriya ormaa isheen dhiyoo jirtu gara jabeetti qaamaadha nama waan ibsu namni biyyaa bahee maal qananii qaba. Biyya isaa yaadatee yaadaan kan biica. Tuulamaan lafa guddaa isaasirraa fudhatanii kaanii mana kaaree 500 sii kenna. An Oromiyaan kaaree 500 itti geeddaradhaa nama. Biyya guutuu asoosaadhaa eega ka'e hamma jijjigaa ga'uuni lafa kaaree 500 hin geeddaradhaan. Hin geeddaran. Jiraadhe. Mee fakkeenyaaf
kaaree 500 ittiin si geeddaran siree namarra bulaa jiru irraan bulaa bar hangaluma sirba tokko irraan bulaa bar fooqii 500 ijaarte siree tokko ittiin rabulta maqaa hawaasaa nyaattaa kanaa jettee maqaa seenaa nyaattaa maqaa abbaa keetii nyaattaa maaluma jetti namni abbaa kootiin gaafasa nan qaanfadha kanaaf abadan maqaa abbaa kootii si nyaadhu maqaa lafee si nyaadhu maqaa lafaa si nyaadhu re'an majalii galanii wallaale mal bubbeen ariitii hamaadha waan dhiisuuf waan dhiisu nu hubatu waan fuudhuuf waan dhiisu nu hubatu callaa fi baaqa waliin makee bakka hin taane kan qubatu maal seetan immoo haala ariitii kana nu gowwoomse beeka